بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبلغ عن الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد أمس جبابا أني كابوتوكو وان جبان سلمنا ما خنا جدو فدو خن سلا رافقاتشو قمنتوكو جبابا سبرن دبرين شيرس قرون ديسين غرين نما yoo sheer khayri goggootee waa guddiftee badawasiin jaanii warri jawsan dabamu beekadhu wanni nuti sheerin gooneef badawanuun jaanii akkasin ta'in abbaay nama jaalachiisuu yaadi rabbi jaalachiisuu yaadi malee gizee hundaa'u rabbi waan sirraa jaalatu dalagi waan namni sirraa jaalatu firraa dhiisi ilmi namaa nama jaalachiisi ilmi namaa guuta kallee sirraan jaalatu ilmi namaa jaalachiisuun hin danda'amu tayyib wanni jibban selma namaa jidduu fidaatun maali tokko hama bakka taanitti abalu kana dalaga abalu kana namima jetteen deemu jidduu namaa abalu kanaati ghiba hama namimaan jetteen deemu nakoo waasifida abalu sun kanaati hojiin isaa kana khoni guddoo waan jibban salma namaa owtu jibban sanama jidduu fidaati khoni maali yoo laalle magariin wanni qalbii namaa keessatti jechu namimaan tuni hamti gartee nama walitti diruun fattaalummaantum mana meeqa bultii facaafte obboleeyyan lama wal jaalatu dabaafte haadhaa ilmoo dabaafte waa hedduutu jira jechuun nama wal jaalatu meeqa dabaafte khoni aboo maali abalu si arrabse akkana siin jee aboo barisaa akkana jehuun dhagee hin jaaniire waan kanaan dhagee dubbii haasoo nama kanatti haasoytee asii fuutee nama kana biraan ga'u wanni kun jibbansa qalbiiti fiddi nama jidduu jechuu kana khoni sirra fuudheeti abalu si arrabse jee khijibaan akkana siin jee wallahi waan si jaaladhoof waan lubbuu si baasuuf sittime waan akkanaati an siin jaaladha inni sun sin fedhu isiin san sin feetu namni kun akkana khon waan jibbansa ilma namaa jidduu fidaa jechu qeessafu miidiyaa irraa heddumina yeroo ammaa kana way bultii meeqa kanaan face nama wal jaalatu bultii meeqa kanaan diigame nama wal jaalatu meeqa gargar bee jettiin osoo nu banne jechu dubbiin dhugaa fi soba ta'uu suma dubbii dambaafanne way khotuudha jechu lama wanni jibbansa fidaa khijiba farada wal subu faradaan kuni khijibni kuni waan jibbansa ilma namaa jidduutti fidaati wal ghishi nama daguun nama gowwoomsu jechuun ilma namaa kana daguun khonis waan sani jechuudha khon jibbansa jidduu waan nama fidaati jibbansa jabdu waan jidduu fidaati khijibaa fi mala nama baasu heelaan mala baaftee namarraa waa fudhachuu mala baaftee namatti hamtu yaaduun khonis waan badaadha sadii goggogina qalbiiti namni tokko goggogaa galiid qajaaniin nama garatee rahmatan qabne namni rahmatan qabne gizee hundaahu namni irraa dheeysa jibbansaa dhufa kanaas akkana ta'uun qabu namni nama rahmatan qabne kan qalbiin isaa goggoyduudha kan dubbii takka yoo jette dhibba godhe eknoge gizee hunda fuullisaa hin diriiru jechuu qalbiin isaa goggoyduudha namni ittiin dhiyaatu kunis waan karaahiyaa wal jibbuu fi nama jibbisiisu fidu baqdaa baynahum jechuu jibbansaa dhufa guddoo jechuu tanaaf rasuula sallallahu alaihi wasallam rabbiin gaafa dura ergu الرتي متى كان جين يا محمد كيا ولو كنت فظا غليظ القلب وصونا ما قلبي جوجا قلبي غيسا رحمة كمني نما قرتي جبا قلبي نسا حالا غليظ جوجوي تراتاتي سر ليسني جين نمني وانا تدبر ستفرة تنجرو وجين جتو تناف نمني قلبي نس جوجون رحمة كباتشو كبا نمني قلبي جوجوي دون تهين خونس جبان سوام في دوجة شورا أفوري التجسس والجلب أساسه nama kana jala dalagu yeroon waa dubbatu dubbii isaa san keessa waa fudhachuu wanni sun dubbii san haramaletti hiitee basaasummaa jala dalaguun kunis jibbansa nama jidduutti fiddii jan wal jala basaasuun kun wal jala dalaguun kun inumaa adaa nama gooti miidhaa namatti fiddii dubbii san irraa fuutee san bira kutteeti waan ajaa'ibaa jibbansa nama jidduuf fiddii jechuu bar wanni inni jeef naaf jee dubbiin isaa nagartu waa dubbatallee dubbiin isaa eenyu fakkaatti boo na fakkaatti waan jaan takka jechuu wanni kanaa kunis jibbansa guddoo rafetti tayyib shani alghiira hinaafa nama tokko gaa irraa hinaafe namni akka godhu oggaa dhabe
hinaafaan tanan ka'eeti tanarraa waan fudhatte jibbansa fiddi waan namni sun hin qabne irra kaa'u eegala namni gu'aa hinaaffaan itti jabaate namni gu'aa hinaafe jechuudha waan namni sun hin qabne nama san irra kaa'u eegala olola oofuu eegala khana jechuu irraa fagaachuun barbaachisaadha jaha walqixxeessuu dhabuu keessaafuu haadha manaatiif abbaa manaa jidduutti joollee jidduttis namni imma haadha manaa lama qabu kan sadii qabu yoo waliin qixxeessine nafaqaanis bultiinis waa hundaanuu waliin qixxeessinetti jibbansaatu dhufa jechuun wal jibbuutu dhufa khoni jibbansa haasidummaa fideeti jibbansa fidee wal jibbuun mana kana keessatti wanna fida joollee lama yoo qabaatte jidduu wal qixxeessuu yoo baatte tokko ofirra waa gootee kaayyoo dhiifte yoonii fi joollee hunda iyyallaa dhubaattes kunis jibbansa fida joolleensa wal jibbiti jechuu walin feet kunis adiliin barbaachisaadha wal qixxeessuun barbaachisaadha arkamaadha barbaachisaadha jidduu gartee ilmaaniitis jidduu warri gartee jaartii lama sadii qabuus jechuu wal qixxeessuu dhabuun joollee tana wal ajjeesiisuu fiddi jaartii lama yoo qabaate taan irratti roorrifteeti rakkoon dhufuutu mala khoni raayis fagaachuun barbaachisaadha jibbansa wanni fidummaas haqa gartee namni qabu tokko haqa san wasanaatti baatee humnaan haqa namaa fudhachuu haquma namni qabu qabeenya namaa tokko humnaan itti baatee yoo waan san kasaamtu taate wanni kun jibbansa fiddi jibbansa fiddi jechuu tayyib ammallee cirra nama jala dalaydee nama qaaneessuuf yookaan sablisuudhaaf tattaaffii godhuu jechuu namni tokkommaa nama qaaneessuuf karoora barbaadeeti akkaataa itti kaasuu fi karoora godhee gallakkisuudhaaf nama san xiqqeessuu barbaade jechuu namni islaamaa tokko akka rasuul jee sallallahu alaihi wasallam muslima tokko namni sattare rabbiin akhiratti isa sattara jana addunyaarra nama yoo sattarte Abu Bakr kije waaniin sattaruu yooniifiin dhabe laal nama islaamaa tokko waaniin sattaruu yoon dhabe akkaan sattaru jechuu huccuuti yaan irra haayaa je radiyallahu anhu maalif satrii walirraa haasuun kunis jibbansa fida namni jechuudha waan kana ifiif waan kanarraa fagaachuun nurraa barbaachisaadha jecha obboleessa keetirraa bahu kan obboleettii teetirraa bahu tokko akkuma bakka garti khayrumatti hiikadhu akka jaalal jibbansin dhufne akka Umar bin Khattab radiyallahu anhu jee dubbii mu'minaarraa afaanii baate takka laal khayrumatti hiikadhu jaamtutti niiqini bakka itti hiitullee yoo dhabde barbaadiituma hiiqijan jechuu tanaaf hamtutti jecha namaan fassarina waan jibbansa fidaa kana gabaabduttiin dubbadde waan kanarraa ifeenu wanni jibbansa nama jidduu fidaa kana meediyaa irrattis abalu akkanaati obboleessa kiyya yeroo meediyaa irra baateemma ustaaz abalu yoo jenne fakkeenyaaf ustaaz abalu kun akkanaati wanni kun akkan hoggaa jetti rabbiin namticha kana irratti sinii ergeeti namticha kana dalagaa inni dalagu khayrii dalaguus hamtuu dalaguus kan isa gaafatu khaaliqa qofa rabbi qofaan nama kana gaafata fedhutti dalaguu dhabee khaysa gaafatu isa fedhu nama sheekhaa ta'a fedhu nama daa'ii ta'a nama fedhe haa ta'u fedhu wallaalaa ta'a ilma namaa jalan dalagin ABTB yoo hundaa'u ABTB eega namni AB fi arkuu gaariidha harraa geessi dhallaafiin arkuu janta namaa malee yoomiyyuu taanaan AB tedhiiftee tanamaa jalan fiigina baay'ee waan jibbansa nama jidduu fiigaa kanarraa fagaannee hamtuu khayriin haa deebifnu hamtuu khayriin haa deebifnu hamtuu khayritti haa jijjiirru hoggaa namni tokko hamtuu irraa garte khayritti haa jijjiirru eega tokkummaa haa jabeessinuuti waan kanarraa obboleessa kiyya khayrii guyyarraa dalaydu namaan erginu yeroo Facebook rabbaate meediyaa adda addaa rabbaate nama hamattu abalu akkanaati jettu khayrii ta'e ergaaf jirta yeroo hamtuu nama yaaddu khayrii ergaaf jirta yeroo nama san jala basaastu khayrii ta'e facaasaa qochiisaa jirta ati nama ugaanii fi jala dalaytiin hin qaaneseetu rabbiin si jala dalaga jechuu si galtee tanaaf AB ta'e deebii ilaali namni AB hin qabne hin jiru AB ta'e san sirreeffadhu tanamaa jala dalaguuf irraa dhiisii tana obboleessan kiyya waan kanarraa haa fagaannu waanii nama dubbadde gartee torban kanarraa haa fagaannu waan jibbansa jidduu ilma namaa fidee nama waliin fixaarraa haa fagaannu tokkummaa jabeessinuuti hada wallahu ta'ala aalam sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in egaa sheer godhi badawanaan jaan yoo sheer godheen jiin khayrii nama jaalachiisuun hin dandeessu rabbuma qofa jaalachiisi ilma namaa firraatti dhiisi fedhun bada wasiin jaan khayrii facaasi namni irraa fayyadatu galatooma